Akkam jirtu hordoftoota gaaddisaa tuubiidha. Nagaan jiraa isin akkam jirtu mee bakka jirtanitti jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Egaa jechuudha har'a turiin jira viidiyoo ergan hojjedhe garuu immoo har'a jechuudha viidiyoo egaa phrasal verboota tureen irratti fayyadamnu jechuudha. Tokko himoota keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma argitanitti jechuudha daily phrasal verbs related to train jedha. Inni baaburaan wal qabatee phrasal verboota fayyadamnu jechuudha. Viidiyoo tokko nan hojjedha gara fuulduraatti phrasal verbs jechuun maal jechuudha kan jedhu jechuudha. But today, okay, we are going to focus on phrasal verbs related to train. Train irratti egaa focus goonee kan ilaallu ta'a jechuudha. Exampleota adda addaa waliin jechuudha. So the first example, the train is pulling into the station. Inni afaan Oromoodhaan hiikkaasaa lafa isiniif godheen jira. Akka ifa isiniif ta'uuf jechuudha. Okay. The train is pulling into the station. So baaburri gara buufataatti seenaa jira jechuudhaaf jechuudha. Sun egaa garamii akkatti dhufte moojii. Kanaaf baaburri gara buufataatti seenaa jira. Asirratti jechuudha pulling into jechuun seenuu jechuudha. Okay, pulling into. Kanaaf the train is pulling into the station jechuun baaburri gara buufataatti seenaa jira jechuudhaaf jechuudha. Okay. And the second one is, okay, I am getting on the train. I'm getting on the train. Baabura yaabbachaan jira jechuudhaaf jechuudha. So I'm getting on the train, by the way, trainidhaaf akkasumas immoo cars jechuu dandeenya iddoo kanatti, okay? So I'm getting on the car jechuunis ni danda'ama jechuudha. Baabura yaabbachaan jira jechuudhaaf jechuudha, okay? And the third one is, I am looking out the window. I am looking out the window. Inni looking out jechuun looking jechuun ilaaluudha miti. Out jechuun ala jechuudha. Okay. So I am looking out the window jechuun immoo foddaa irraanin ilaalaa jira jechuudha. Okay. Konkolaataa keessa seene foddaarraan gara alaa ilaalu jechuudha. So yogguu akkasitti gara alaa ilaaltan jechuudha. Maal jettanii ibsitu? I'm looking out the window jettanii ibsitu jechuudha. Okay. So mee amma immoo gara fakkeenya afuraffaatitti haa dabaru. The first one, I'm getting off the train. I'm getting off the train. Jalqaba irratti maal jenneerra? I'm getting on the train. On jennee jalqaba. Sentensii lammaffaa sana jechuudha. Okay, jalqabuun siniin jedhu. Sentensii lammaffaa sana ilaalaa. I am getting on the train. Onidha. Garuu afuraffaa kana irratti immoo I am getting off the train. Off suni amma maa inni bu'uu bakka sana yaadaaf jechuudha. Okay, getting off on jedhu bu'uu jechuudha. Getting on jedhu immoo yaabbachuu yookaan immoo seenuu jechuudha. Kun gara baaburaatiitti jechuudha. Okay. So I am getting off the train jechuun baabura irraan bu'aan jira jechuudhaaf jechuudha. Okay. Baabura irraa bu'aan jira jechuudhaaf fayyadamnaa jechuudha. So fireezonni egaa afran tireeniidhaan wal qabatanii jechuudha ilaalle kanneen fakkaatu. The first one is pulling into. Okay. Seenuu jedhudha. Gara buufataatitti jechuudhaaf. Okay, the second phrasal verb is getting on. Getting, then what? On. Yaabbachuu jechuudhaaf. I'm getting on the train. And the third one, sadaffaan immoo looking out. Looking, then out. I am looking out the window. Foddaa irraan ilaalaa jira jechuudhaaf. And the fourth one, afuraffaan immoo I am getting off the train. Getting off jechuun immoo amma irratti bu'uu jechuudhaaf. So baabura irraa bu'aan jira jennaa jechuudha. So viidiyoon keenyaarraa gabaabdudha. Akkasumas immoo baay'ee kan isin fayyadu jechuudha. Especially warroota baabura fayyadamtaniif. Okay. So kana fakkaata viidiyoo kana hoo jaallattan like, share, subscribe gochuu mee hin irraanfatina. Okay. Like godha keessattuu jechuudha. Namoota baay'ee bira akka ga'u like gochuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eedhaaf like gochuudhaan subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Viidiyoo akkanaa immoo ni hojjenna jechuudha. Kana fakkaata akkasumas kallattiidhaan yogguu barachuu barbaadan immoo lakkoofsa kanaan jechuudha bilbiltanii na dubbisuu dandeessu jechuudha. Onlaayiniidhaan ni barattu jechuudha kallattiidhaan. Okay. So kana fakkaata viidiyoon keenyaarraa. That's all for today. Viidiyoo biraatiin immoo hamma wal agarrutti nagaan ta'a jabaadhaan isiniin jedha. Nagaatti.